Inni taanu leg jedha. Leg is the part of the body used for standing and walking. That means miila. Kana jechuun part of the body kutaa qaamaa ta'ee used kan nu fayyadu kan itti fayyadamnu for standing dhaabbachuudhaaf and walking akkasuma deemuudhaaf. Kun jechuun maali? Miila jennuu sana jechuudha. He lost his leg. Nama miilli isaa sababa adda addaatiin irraa murame yookiin dhabe. He lost his leg jennaan jechuudha. Miila isaa dhabee jira. Asirratti he crossed his leg yoo jedhe nam tokko. Cross jechuun wal qaxxaamursuu jechuudha. So namni yeroo taa'u shaayii dhugu yookiin immoo yeroo takka miila walirra kaa'atee yeroo taa'u maal jennaani? Yoo isa ta'e he crossed his legs. He crossed his legs. Miila isaa walirra kaa'atee taa'aa jira jechuudha namichi sun. Okay? Inni itti aanu stretch your legs. Stretch jechuun adda harkisuu yookiin immoo diriirfachuu jechuudha. Miila kee walitti qabamtee yeroo teessu, please you can stretch now. Diriirfachuu dandeessa jechuu barbaadde jecha stretch jette tana fayyadamte jechuudha. So stretch your legs. Miila kee diriirsi. Let's read one more time. He lost his leg. He crossed his legs. Stretch your legs. Stretch your legs. Back jedha asirratti. Back means the part of the body opposite the chest, from the neck to the waist. Kana jechuun part of the body ta'e kutaa qaamaa keessa opposite the chest, kan faallaa yookiin immoo gama faallaa isaatiin jiru yookiin gama kaaniin jiru, gama chestiitiin jiru jechuudha. Chestiin fuulduraa miti, gama faallaa isaatiin kan jiru dugda jechuudha. From the neck mormarraa kaasee to the waist hanga mudhiidha jechuudha. Waist jechuun mudhii isa jennuun kana jechuudha. Kun maal jedhama? Dugda jechuudha. Dugdaa wal qabsiisnee maal faa jechuu dandeenya? Jechi baak jettu tuni yeroo biraatis waan biraa taati. Dugda qofa osoo hin taane waan biraa baay'ee taati jechuudha. Hiikaa hedduu qabdi. My back hurts. Asirratti dugdi koo na dhukkuba jechuudhaaf. Maal jenne? My back hurts. Inni kun immoo he hit her back. Inni dugda ishee dhahe. Maal jenne? He hit her back. Inni dugda ishee rukutee jechuudha. Lean back. Maal jechuudha? Irkadhu jechuudha. Nama taa'u jiru dugdaan irkadhu jechuu barbaadda. Dubatti irkadhu jechuudhaaf lean back. Akkas jenna jechuudha. So al tokko dubbisuudhaaf my back hurts. He hit her back. He hit her back. Lean back. Asirratti fakkeenya asirraa yoo kaane hin irkatin. Don't lean back. Lean jechuun irkachuu jennee. Don't lean back. Dubatti hin irkatin. Yookiin dubatti hin jedhin hin irkatin jechuu barbaadda. Akkas jechuu dandeessaan. Inni daanu stomach. Stomach hin jennu. Stomach. Stomach. Stomach is a part of the body where food is digested. Okay? Kana jechuun kutaa qaama keenyaa keessaa kan nyaanni itti daakamu. Digestioniin itti gaggeeffamu. Bullaa'insi jechuudha. So kana jechuun garaa jechuudha afaan keenyatti. Garaa yookiin garaacha. For example, we can say my stomach hurts. My stomach hurts. Garaan koo na dhukkubaa jira jechuudha. Na dhukkuba garaan. Okay? She is holding her stomach. Isheen garaa ishee qabachaa jirti yeroo ammaa kana. She's holding her stomach. Asirratti she is kayadu she's jennaani. Holding isa kana immoo her jennee waan dafnee jennuuf her stomach. Her stomach. Walirratti she's holding her stomach. She's holding her stomach. Are we good? Jennee misirratti? Fine. Don't eat with
an empty stomach. Empty injenada, it's wrong. Stomach injen, it's wrong. Amma dogorana kami dubbifama namni akkasitti dubbisu. Don't eat with an empty stomach. Yoo jette guutuutti dogora. Don't eat kayettu. Don't eat yoo jettelle rakkoon qabu. Garuu don't eat pronunciation bareedaan. T isuma ajirtu tanaa on dubbistu jechuudha. Don't eat with tajettu tana with. Don't eat with, okay? An empty stomach. Walirratti akkami jenname. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Maal jenne? Don't eat with an empty stomach. Garaa duwwatti hin nyaatin jechuudha walumaa galatti. Irra deebinee dubbisnu. My stomach hurts. My stomach hurts. She's holding her stomach. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Inni xumuraa the knee jedha. Yookiin knee keen dubbisnu asirratti. The knee is the main joint that connects the upper leg to the lower leg. Kana jechuun jilba jechuudha hiikansa. Definition isaa the main joint wal qabsiistuu qaama keenyaa tan taate irra guddoo isii that connects the wal qabsiistuu the upper leg miila keenya gama oliitii fi yookiin miila keenya gama olii to the lower leg miila keenya isa gama gadiitiin kan wal qabsiistu maal jedhamuun beekamti jilba jechuudha. Okay? Okay, fakkeenya tokko haa ilaallu. My knee hurts. Jilbi koo maali na dhukkuba jechuu barbaadda. Akkasii jetta. Bend your knee. Jilba kee cabsadhu. Bend your knees. Yoo yennaa meessitti daballe jilba kee lameen cabsadhu jechuu ta'a jechuudha yeroo sun. Okay, gatti aanu maal jedha? She touched my knees. She touched. Asirrattis touch yeroo jennu ch jedhuma chaadhaan xumurama jechuudha. Sagalee ch jettuun xumura. Saniif idii yeroo itti dabalamu gara tii deebi'a jechuudha kun touched. Okay. She touched my knees. She touched my knees. Okay. Dafnee haa jennu. My knee hurts. Bend your knee. She touched my knees. Isheen jilba koo tuqxee jechuudha. Mee al tokko revise haa goonu. Keessi deebine summarize haa goonu. Maal jenne? Head jenne. Head is maal jenne? The upper part of the body that contains the brain, eyes, nose and mouth jenne. Kutaa qaamaa kan wantoota ijaa fi gurraa fi kanneen hundaaf keessa qabatu jenneedha. Fakkeenya jalqabarraa kan laalle use your head mataa kee fayyadami. Inni itti aanu kan laalle eye jedha. Eye means the part of the body used for seeing. Kutaa qaama keenyaa keessaa tan arguudhaaf nu gargaartu jenne. Fakkeenya namni tokko my eyes are blue yoo jedhe iji koo cuquliisa jedha. Akkasuma she has a beautiful eyes yoo jedhe isheen ija bareedduu qabdi jechuudha. Okay? Kan itti aanu maal laalle ear ka jedhu laalle it is part of the body used for hearing sounds. Sagalee adda addaa dhaga'uudhaaf kan nu gargaartu gurra jechuudha. For example, water got in my ears yoo jedhe namni tokko bishaan gurra keessa na seene jechuu barbaadde akkasii jette jechuudha. He pulled my ears. Inni gurra koo na harkise jechuudha. Kan itti aanu kan ilaalle maal jedha? Nose jedha. Nose means part of the face used
for smelling and breathing jenne kutaa qaama keenyaa tan funfachuu fi akkasuma hafuura baafachuu funfachuu fi hafuura baafachuudhaaf nu gargaartu funyaan jenneeni. So for example namni tokko my nose is blocked yoo jedhe funyaan yeroo si cufame yeroo utaalloon si qabutti my nose is blocked jetta funyaan koo na cufamee jira jechuu jirta jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma don't touch my nose nam tokko yoo jedhe funyaan koo nan tuqin. Okay jechuu jira jechuudha. Kan itti aanu maal laalle mouth laalle. Mouth means the opening in the face used for eating and speaking. Banaa afaan keenya banaa fuula keenya gubbaa teessu tan waa lamaaf nu tajaajiltu speaking yookiin dubbachuu fi akkasuma nyaachuudhaaf kan nu gargaartu mouth jedhama. Fakkeenyaaf doktorri tokko yeroo si qoratu okay open your mouth siin jedha afaan kee banii. Okay, my mouth is dry. Afaan koo goggogee jechuu barbaadessa akkasuma ibsachuu dandeessa. Katti aanu hand ka jedhu laalle. Hand jechuun harka jechuudha. It's part of the body that ends of arm used for holding things. Waa harkatti qabachuudhaaf wanti nu gargaaru maal jedhama harka jennaani. Wash your hands harka kee dhiqadhu jechuu barbaaddan tokkooni akkasuma she raised her hand. Isheen harka ishee baaste jechuu barbaadde. Okay, fakkeenyota kanaan wal qabsiisnee ilaallee turre akkasuma leg ka jedhu ilaallee turre. Leg means part of the body used for standing and walking. Miila jechuun qaama keenya keessaa kan standing dhaabbachuu fi walking deemuudhaaf nu gargaartu jenne. Okay, namni miila isaa dhabe tokko miila isaa dhabee jira jennee ibsachuu barbaanne he lost his leg jenneeti ibsachuu dandeenya. Akkasuma fakkeenya biraa stretch your leg miila kee diriirsi jechuu barbaade nam tokko stretch your legs jedha miila kee diriirsi jechuu barbaade. Inni itti aanu maal jedha back jenne. Back means part of the body opposite to the chest from the neck to the waist. Kutaa qaama keenyaa keessaa tokko kan ta'e dugdi kan faallaa gama maaliitiin jiru gama chest yookiin lapheetiin jiru jechuudha. Lapheen gama duraati baakiin immoo faallaa isaa gama dugda duubaati jechuudha. Jechi baak jettu hiikaa hedduu qabdi jenne san keessaa inni tokko qaama keenya keessaa kan ta'e isa kana jenne. Back is hurt dugdi koo na dhukkuba akkasuma he hit her back. Okay, inni dugda ishee rukutee jira yookiin dha'ee jira. Lean back yoo siin jedhamu tokko dugdaan hirkadhu jechuu jira. So fakkeenyi biraa so asirratti inni itti aanu stomach jenne. Stomach akkan jenne dogoggora yeroo dheeraati. It is part of the body where food is digested. Kutaa qaamaa keessaa kan nyaanni itti bullaa'u jenne. For example, my stomach hurts garaan koo maal ta'e na dhukkuba. Akkasuma she is holding her stomach. Isheen garaa ishee qabachaa jirti jechuu jirra. Okay, don't eat with an empty stomach yoo siin jedhe doktorri tokko maal siin jechuu jira garaa duwwatti hin nyaatini yookiin eatii kan drink bakka buusi. Don't drink okay with an empty stomach yoo siin jedhe garaa duwwatti hin dhugin jechuu taha. Xumurratti maal ilaalle the knee ka jedhu ilaalle. Knee means it is the main joint that connects the upper leg to the lower leg. Miila keenya kan gama gubbaatii fi jalaa kan wal qabsiisu maal jennaani jilba knee jennaani. My knee hurts miilli koo na dhukkuba jilbi koo na dhukkuba jechuudha. Bend your knees miila kee jilba kee cabsi jechuu jirra yookiin cabsadhu yookiin immoo diriirfadhu jechuu barbaadda. So walumaa galatti barumsi keenya kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirru waa'een jechoota dhibbanii kana fakkaata. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti isin immoo dirqamni keessan viidiyoo kana namoota viidiyoon kun biraan ga'een biraan gaadha share godhaa fi hiriyoota keessaniif akkasuma yoo isinitti tole like yoo tuqxan daran akka jabaanne hojjennu nu gooti like hin teessanii wanni nuti dalagaa jirru isiniif taate jechuu nu beeksisti jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana so kutaa itti aantuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti have a wonderful time. Bye bye for now.